Accounting TikTok yeroo warning isinitti kenne yeroo akeekkachiisa isinii kenne jechuudha. Fakkeenyaaf namoota hedduu accounting TikTok irratti cufamaa jira. Namoota hedduu jalaas cufamee kiyya sana jala badee kana filoonaa godha namoota jedhan hedduu argaa jirtan jedheeti yaada. Yeroo inni warning isinitti kenne accounting TikTok jalqaba warning namatti kennaa takkumatti namarraan cufu jechuudha. Warning yeroo inni isinitti kenne akkamitti furattan kan jedhu isin agarsiisa. Namoota hedduun argee eega karaa TikTok kana dhufee anillee karaa TikTok eega dhufee torbaan takka guyyaa kudhan akkas guutee jira jechuudha. Eega karaa TikTok kana dhufee waa hedduun argee jechuudha. Kanaafuu yeroo warning inni isinitti kenne oduu isin irratti cufamne akkamitti furanna. Kanammoo yeroo cufame akkamitti deeffannaadha sa yeroo biraatitti deebina. Har'ammoo kan warning isinitti kenne jiru balleessaa keessaniin haa ta'u yeroo hedduu ammoo balleessaa keessaniin warri social mediaadha cal jedheetiin kan inni namarratti cufu jechuudha. Social media keessa ammoo TikTok haga tokko wayyaadha waan ta'eef san akkamitti akka deeffattaniin isin agarsiisa. Ani Abduu mobile app irraa karaa YouTube ni video kana guutuu isaa warri barbaadan YouTube irraa argattan jechuudha. Karaa TikTokiin ammoo gabaabseeti haga TikTok hayyamu qofa isinii maxxansa jechuudha. Waa'ee TikTokii warqabatee gorsa haga tokko daqiiqaa haga 4-5 takka dheeresse kan YouTube irratti maxxanse ammoo karaa YouTube dhaqaatii achirraa daawwadhaan isinii jedha. Akkasuma ammasii waan TikTokii walqabatu irratti bal'inaan yoo rabbi jedhe fuula duratti waan naaf gale jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan guyyaa kudhanii haga gara TikTok dhufe kanatti waan hedduu asirraa argadhe jechuudha. Waan hedduu asirraa baradhe isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu fuula duraaf illee yoo rabbi jedhe waan TikTokii walqabatu, waan Facebookaa walqabatu, waan YouTubee walqabatu kamiyyuu waan naaf galerraa kan barachaa kan ammoo naaf galee baradhee isinii qooduudhaaf waadaa isinii seena jechuudha. TikTok yeroo inni ammoo xiqqoo guddatee maamiltoota horatetti live seenes akkasitti gaafiif deebii bifa barumsaa waan TikTok irraa isin dhibe akkasuma ammas waan YouTube irraa isin dhibe waan Facebook irraa isin dhibe ni goonaa jechuudha. Tole hayyee keessattuu warri karaa YouTube na hordofaa jirtan ka viidiyoon haga tokko dheeressuun na hayyamama waan ta'eef TikTok irratti anama fakkeenyaaf haga karaa TikTok kana as dhufe waan bal'aa tokkoon arge. TikTok social mediaadhaan amma jiran irraa hedduu garaa namaa laafa jechuudha. Social media kana fakkeenyaaf social media karaa business hedduu irra hojjedhe fakkeenyaaf website mataa kiyyaa qaba hedduun keessan beektan jedhee yaada Gadaa Press jechuudha. YouTube lamaan qaba kan hordoftoota hedduu qabu kan ammarratti dubbachaa jiru kanaa fi kan abbaa Gadaa Bareentoo jedhu nin qaba. Facebookas business karaa Facebooka page illee jechuudha. Yeroo hedduu karaa uguraatiin sirra cufamee kan biraallee banadhee hatta amantanallee uguran irra jira. Sabab waa'ee kanaati mee account maa'u YouTube alatti qabaachuu deemutti yoo Facebook na ugure jechuudhaaf karaa TikTok dhaga jechuudha. TikTok irraa duuba maaliin hubadhee dura tokkoffaa social media kuni social media dhaan hundarraa akka inni yeroo kana isiniin jedhu faayidaa gara businessaan baanu account masan qabaattee achirra jiraachuudhaaf jechuudha. Account dhaan biraa irraa hedduu garaa nama laafa jechuudha. An akkanatti fakkaatutti amma gara laafinni isaa kun maalinni miidiyaan kun yeroo gabaabaa keessattidha kan inni dhalate yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota hedduu horate jechuudha. Waggaa 6 I think waggaa 7 fakkaata amma eega social media keessatti makame itti fayyadamama eegale jechuudha. TikTok eega tolfame waggaa 7 fakkaata 2015 natti fakkaata yoo dogongoruu baadhee kuma akkasiiti. Warra akka Facebook, YouTube kun nama akkuma isin hubattan fakkeenyaaf Facebook ni waggaa 9 akkas jira, YouTube akkasii miidiyaadhaan biraa warra akka Facebook maali kun hundi isaanii miidiyaa gurguddatanii taa jiran jechuudha. Amma yoo rakkinni wahii jiraate ammas xiqqashoo garaa namaa laafuudhaaf yeroo namaa kennuudhaaf haga social media amma haga ofii argee fakkeenyaaf waan akka Instagram, Facebook maali, YouTube kanneen hunda isaa keessa jechuudha kan hanga TikTok hin agarre jechuudha. TikTok hedduu yeroo namaa kenna. Haa ta'uti ammoo namoonni kenna hedduun achumarratti yeroo isaanii guban jechuudha. TikTok irratti yeroo hin gubin yeroo fakkeenyaaf bashannanaa TikTok irratti yeroo kee dabarsuun homaatii biti namoota hedduu suusiin achirratti jechuudha. Follow maafi like filoomaaf like qofaaf achirra taa'ee nama yeroo isaa gubutu jira. TikTok irratti yeroo gartee fakkeenyaaf maamiltoota keetii yaada wajji jiratu yeroo qalbii kee gammachiistu akkuma jirutti tahee yeroo hojiin keetillee akkuma jirutti tahee gara social media biraa keessattuu yoo TikTok irratti fudhatama argattee fakkeenyaaf namni tokko yoo 100 takka follow TikTok irraa qaba ta'ee yoo xiqqaate gara YouTube yoos dhufte 5,000 haga 10,000 jechuun waan 100 takka fakkeenyaaf TikTok irratti horatte san yoo xiqqeessame 5,600 horachuu dandeessu YouTube irratti ni horatta jechuudha yoo of murteessite jette.
keessattuu warra afaan dubbachuu beektan dhugaadha akka TikTok sanitti daansii qofaanii miti kan inni nama keessummeessu YouTube waan mataa keetii warri dubbachuudhaaf dandeettii qabdan huma barbaade haa ta'u waan faayidaa qabu waan miidhaa hin qabne irratti gadi bahaa YouTube irratti illee hojjedha TikTok irratti yeroo keessa yeroo bashannanaa akkuma jirutti tahee jechuudha yeroo biraa immoo bal'inaan mee ka waa'ee YouTube fi waa'ee TikTok itti deebinaa Kanaafuu TikTok waa'ee kanaatirraa kan ka'e hedduu yeroo namaa kenna. Warningii kanarraa of eeggachuudhaaf jalqaba irratti waan isin jechuu barbaadu sooshaal miidiyaan kamiyyuu seera mataa isaa qaba. Seera isaa eeggattanii deemuu qabdan. TikTok kanarra eega dhufee namoota amantiidhaan wal arrabsaniin argaa. Namoota gartee sabaan wal arrabsan, namoota gandaan wal arrabsan. Walumaa galaa ebaluun sun akkasii komantii irratti walii deebisu akkasuma ammasii du'eet wal irratti hojjetu bes gara nama kennaatiin irra guddaa hin jennume haga tokko ruubuun takka ammoo wal arrabsoodha kan inni keessummeessaa jiru jechuudha TikTok irratti kun gonkumaa sirrii miti wantoota akkasii sirreeffatuu qabdan kana sooshaal miidiyaan kamiyyuu hin hayyamu jechuudha hatta bar sooshaal miidiyaan viraayibeetiitu nama tokko yoo miidhaa geggeessaa qoratee kan irra gahuu taate si uggura beeki social media viraayibeetii jechuun fakkeenyaaf kan akka WhatsApp kan akka imo jechuudha hangan takka beeki kun ammoo kan public namoota addunyaa guutuu wali fidee keessummeessuu dhiisaa isin jechuu barbaadeeti kanaaf inni biraa kan gartee fakkeenyaaf arrabsoo irra hafe yookiin ammoo osoo ati arrabsoo hin godhini osoo ati waa hin balleessin tarii rakkina didiqqoodhaaf yoo si ugguran taate rakkina san sirreeffattee viidiyoo isaan irratti si ugguran ati hamaadha jettee yaaddu yookiin nama arrabsuu irratti haa ta'u yookiin ammoo ati walumaa gala yeroo biraa wantoota waan hamaa fakkeenyaaf TikTok irratti nama ugguruu irratti walitti deebina waan viidiyoo isaan irratti si ugguran kan ati beektu amma walumaa gala waan nama keenyatti argaa jirurraa arrabsoodha arrabsoo waan hin qabne jechuudha yoo ugguramte viidiyoo san hayxee jechuudha kan irratti ugguramte san hayxee keessaa balleessite san booda ammoo akkaataa amma isin agarsiisu kana irratti ofirraa kaaftanii jechuudha yeroo gabaabaa amma fakkeenyaaf anaga gara TikTok seene kana yeroo gabaabaa keessatti akka isaan nama keessummeessan waa hedduu gaafadheetiin arge warri Facebook akkasii miti boonni isaanii samii kana jechuudha maaliif jennaan namoota hedduu qabanii hifatanii jiran mataa dhukkubee jira warri YouTube akkasii garuu wayyaan irraa moo YouTube jechuudha karaa kanaatiin TikTok itti aansee xiqqasha wayyaa YouTube Facebook ni faa boonni isaanii kan addaati maraataan hunda achirratti ol bahee mataa isaan dhukkubseetii jira kanaafuu wantoota akkasiitiin wal qabatee warroonni fakkeenyaaf seera TikTok isaa ta'u sooshaal miidiyaa garagaraa kana dhugaadha osoo ati waan balleessin uggurri didiqqaan hin jira yoo ammoo ati haala hamaadhaan himannaan namaas irratti heddummaatee guutumatti achirraa kan bilooksi godhan taate badaadha beeki fakkeenyaaf ashaaraa fuula keetiitiin yoo achirraa si balleessan amma YouTube waan akkasii qaba tarii Facebook hin qabu natti fakkaata namoonni karaa garagaraatiin maqaa jijjiiratanii numa deebi'anii TikTok illee hagam akkasiin qabuunsa YouTube fakkeenyaaf yoo namni kun badaadha jedhee irratti walii galee ashaaraa fuula keetii fuudhee faadha akkasiidha ganaa ati walumaa gala YouTube irratti ol bahuu hin dandeettu jechuudha kanaafuu wanni akkasii sun akka isin hin mudanneef of eeggannoodhaan fayyadama akaawuntii keessan kamiyyuu arrabsoo waan jedhamu dhiisa arrabsoon siyaasaa miti namni tokko yoo si arrabse ebaluu kana akkasii kootu dhukkeen sirraa kaasa atis komantiidhaan jala deemtee baga dhukkee irraa kaastee waan akkas akkasii suni gonkuma sirrii miti jechuudha kanaafuu waan sanirraa hafee akkaataa itti waan kana itti ofirraa kaaftan wanni isin asiin koppii naa godhaa namni sadi akkas naa godhaa shan naa godhaa suni dhiisaa waan akkasiisan karaan ittiin ofirraa kaaftan karaa salphaadhaan isin agarsiisaa jechuudha. TikTok wanni hagana irra wayyaa ta'ee fi akkuma reefu isin jedhe haaraya warra kana hinjifatuu barbaada. Akkuma nuti dhiibbaan irra jira warra Chaayinaa kanas isaanis warra kana moo'atuu barbaadan jaalatamtii argatuu barbaadan jechuudha. Akka gaariitti nama keessummeessan yeroo ammaan tana. Anis waan gaafadhe yeroo gabaabaa keessatti deebisaa argadhe waan hin argeef jechuudha. Akaawuntiin kiyya kun cufamu kana banadha. Namoota akkas jedhutu jira. Gonkumaa waan akkasiisan sooshaal miidiyaan amma yeroo dhaftarii TikTok akkas ta'uu danda'a yookiin ammoo karaa Feesbuukaatiin akkas ta'uu danda'a. Akka san sirrii miti YouTube yeroo takka YouTube tokko seera isaanii cabsitee sirratti cufe taanaan haga feete amala kee sirreeffattee yoo gad deebite yookiin ammoo kan duraa san ofirraa himannaa isaan irratti himannaa isaan gaafatte jechuudha kissii jechuun chaatima isaanii waliin gootee haga himannaa jechuudha akkuma nama murtii deemuuti online irra ta'uyyuu karaa sadiin isaan waan san sirraa fudhatanii walii galtuunitti gonkuma YouTube irratti deebi'uu dandeessu jechuudha yeroo akkuma isin jedha ashaaraa fuulaatiin gonkuma achirratti waliin baane akkasii godhuu danda'a hanfaaraatu jira jechuudha namoota hedduullee akkasitti YouTube irraa galchanii jiran warri Facebook allee haga tokko badaadha kanaafuu TikTok ammoo boona akka warra Facebookaatii fi YouTube illee diqqoo wayyaadha akka warra Facebookaa san hin qabu hedduu bareedaadha nama fakkeenyaaf uggura jala Facebook aara saniitiin karaa TikTok illee kan hin dhaqee
dhaqee jechuun daansii beekuu baadhu karaa TikTok dhaqeetiin jira amma maaliif bakka namni keenya jiru dhaquun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf duraan miidiyaa daansiitii jenneetuma irraa fagaachaa turre garuu wantichi akkasii miti akaawuntiidha jechuudha. Amman tana akaawuntii tokko akaawuntii sooshaal miidiyaa tokko jechuudha. Ati waan bareedatti fayyadamuun ammoo si qabdi waan ta'eef inni ammoo akaawuntii sooshaal miidiyaa tokkooti jechuudha. Kanaafi uggura Facebookaa dadhabadheetiin gara si dhaqee kanaafuu isinis waan dandeessan namoonni sooshaal miidiyaa barbaadan karaa TikTokis karaa YouTubes wanni guddoon ani isinii dhaamu TikTok ofarratti isanii achirratti yeroo keessan hin gubinaa. Namni waa dubbachuu dandeessan karaa YouTube dhaqaa biizinasa maa baatitti doolaara 100 takkallee yoo argatte doolaara 100 takkallee yoo argatte warroonni gara seerri isinii hayyamu keessa jirtan karaa Facebookaatiin warri gartee fakkeenyaaf weebsaayitii hojjechuu dandeessan karaa weebsaayitiitiin karaa kamiinuu waa'is argatuudhaaf yaala waan bilaash qofa osoo hin taane waa'is argatuudhaaf maali namas fayyadaa ufii fayyadamu jechuudha. Kanaafuu TikTok irratti yeroo gubina yeroo biraa immoo bal'inaan kan live TikTok yeroo namni heddummaate karaa TikTok seeneetiin achirratti bal'inaan waliin mari'annaa asumaanuu hordoftoonni kiyya warri karaa YouTube na hordoftanis TikTok kiyya dhaqaatii follow godhaa viidiyoodhaan gaggabaabaa fakkeenyaaf karaa YouTube hin finne achirratti bifa barumsaas haa ta'u yaada kiyyas haa ta'u achirratti maxxansuudhaaf kan hin bane jechuudha. TikTok Abduu HD jedhu dhaqaatii follow godhaan isin jedha. Lafaana tura. Rakkina kana furachuudhaaf karaa TikTok deemnaa eega gartee gamasiin viidiyoo keessan qulqulleessitanii booda jechuudha. Viidiyoo rakkina qabu kan shakkitan kaa yookiin nama irratti arrabsitan san keessaa eega balleessitanii booda TikTok irra seentanii profile teetton irratti tuuxaniiti haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma asirratti maal seetan amma asumaanuu kun immoo TikTok kiyya warroonni haara inni yoo jiraattan follow godha Abduu HD kan jedhu kana jechuudha. Guyyaa kudhan gahe eega bane jechuudha. Akaawuntii warning ka jedhu kana screenshot irraa godhatan jechuudha. Screenshot kana godhataniituma dhiiftan amma waan itti fayyadamtanii miti. Screenshot eega gootanii booda akkana fuula guutuu warning isaa kana jechuudha. Screenshot irraa godhatan san booda gara harka gubbaa kanarra sarara harka mirgaatiin jiru kanarratti ni tuina. Jala kanarra setting inna privacy tatu jira isii irratti tuina. Jala kanarra xiqqashoo ammallee ol harkifneet jechuudha. Kunoo report propellant tatu jira isii irratti tuina. Eega akkaataa networkii keessaniitiin isiniif banama. Eega inni isiniif banamee akaawuntii in the profile tatu jira isii irratti tuina. Akkaatuma networkii keessaniitiin isiniif deema jechuudha. Kunoo profile page tatu tajaajila kana filattan jechuudha. Wantoota amma gartee hojjechuu rakkina isin rakkise keessaa ka jalaa kana filattanii eegas filattanii ammas xiqqashoo ol harkiftanii aazar tatu jira isii tana filattanii eega aazar filattanii booda as isin fida yeroon as isin fide rakkina kana asumaan si gargaarra kan jedhu fakkeenyaa fi lakki asiinii miti amma waan biraa barbaada waan ta'eef no kan jedhu filadhaa jechuudha. No kan jedhu filadhee jala kanarra need more help tatu jira gargaarsa biraa barbaada kan jedhu kanarratti tuqaa gargaarsa biraa ka barbaadan itti isin geessa jechuudha. Amma yeroo inni as isin fide bakka kanarratti isa kana katabdanii jechuudha. Kana katabbii kana karaa YouTube kiyya description jala buufadha karaa TikTokin isiniif kaayuu hin dandeenye katabbii kana jechuudha. YouTube kiyya jala description jala isiniif kaaya comment jalqabaa irra isiniif kaaya katabbii kana achirraa copy godhatta yoo barbaadan kun asuma screenshot godhattanii akkanatti illee katabuu hin dandeessan jechuudha. Kuni maalinni fakkeenyaa fi seera keessan osoo hin beekin cabsee amma booda immoo seera keessan kabajeetiin hojjedha amma yeroo gabaabaa keessatti akka rakkina kana nafurtan abdiin qabaadha. Rakkina hojjedhe bareetiin jira seera keessan sirriitiin eeggadha amma booda kanaammoo nafuraa kan jedhudha. Itti katabatan jechuudha. Eega haala kanaan kana itti katabdanii booda jala kanarraa gamanaan tajirtu bakka akka footoo kana tuuxan screenshot reefuu irraa godhatan san akkanatti yeroo irratti tuuxan kunoo gubbaa kanarra ookeetu isiniif dhufaa jechuudha. Ookee tana tuuxanii yeroo jettan achi keessatti isiniif ol bahaa jechuudha. Achi keessatti anama jechuun ol baasuun barbaanne isin agarsiisuuf malee rakkinaan qabu waan ta'eef jechuudha. Footoon screenshot kuni achi keessatti yeroo ol bahu inni mul'ata haga inni ol bahu eeggattaniiti jechuudha. San booda jalarratti report ka jedhu tuuxanii jechuudha. Anamame hin barbaadu waan ta'eef keessaa bayaaf duuba deebi'aa jechuudha. Asirratti gubbaratti katabbii rakkina keessanii katabdanii jirtanii asiin footoo fudhattanii eega inni footoo isaa upload godhee jechuudha. Ol isiniif baasee as keessatti footoo ijaan argitanii booda jala kanarra report tajetu tana tuuxanii jechuudha. Sa'a 24 eeggadhu rakkina salaalleetiin sa'a 24 keessa deebisaa sii kenninaadha. Yes gootan jechuudha kanatti aanee ammasii xumurtanii jirtan jechuudha. Guyyaa lama keessatti deebisaa yookiin ammoo furmaata isaa qabatamaan argitanii jechuudha. Ani Abduu Moobaala Biraayi akkasuma karaa TikTokiinis Abduu HD Biraayi hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.